Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota Bulloo Entertainment. Kun sagantaa gootota keenyaa torbaniin isin bira ga'udha. Amma xumura qophii keenyaatti nu waliin turaa an Sablee Alamuuti. Barnoota sabaloo renu dalchise barruudha buunaafa saba saayyaachise unkura barnoota sabaloo renu dalchise. Sheek Bakir Sabaloo ilma Garaad Usmaan Odaati. Garaad Usmaan Odaa naannoo laga Sabalootti lafa qaba ture. Lafti isaanii kun yeroo Minilik Harar qubate bulchiinsa sana keessa oole. Abubakir kan dhalate erga Harar Minilikiin booji'amtee waggaa 8 booda yoo ta'u, erga abbaan isaa amantii Islaamaa fudhatee waggaa 16 booda ture. Abubakir obboleewwan dhiiraa 3 fi obboleewwan durbaa 4 qaba. Garaad Usmaan Musliima ba'eessaa fi dandeettii afaan Oromoo kan qabu yoo ta'u, barnoota garuu hin qabu ture. Kanaaf dubbisuu fi barreessuu hin danda'u. Hayiwaarii fi Muhammad Hasan akka tilmaamanitti ati Sheek Bakir Kadijaan Musliima ta'uu akka hin hafne maqaa ishee irraa ka'uun tilmaamu. Ergaa barumsa sadarkaa 1ffaa fixee booda Abubakir gara Carcar deemee barsiisaa amantii Islaamaa Sheek Umar Aliyyi Balballeetti jalatti barate. Itti aansee Harar deemuun waggaa baay'eef Sheek Yesuuf Adam jalatti barate. Barsiisota amantii Islaamaa kan biroo jalatti illee kan barate yoo ta'u, seenaa isaanii baayogiraafii kan inni barreesse kanuma isaan kana qofaati. Ergaa waggaa 20 barnoota irratti dabarsee booda Sheek Bakiriin gara Sabalootti deebi'ee achitti barsiisuu jalqabe. Amantii bukkeetti barnoota akka hawaasaa, seenaa, herrega, qorannoo, urjii, afaan Arabaa fi barreeffama afaan Oromootiin barreessuu barsiisa ture. Ofii isaas afaan Oromootiin walaloo barreessuu jalqabe. Kun immoo isaaf beekamtii akka argatuu fi maqaa inni baay'inaan ittiin beekamu akka argatu godhe. Sheek Bakir Sabaloo gadi lakkisee iddoowwan adda addaatti barsiisaa ture. Kana keessaa beekaman Sa'adii Hortuu naannoo Dirree Dawwaa magaalaa Dirree Dawwaa mataasaa fi Addallee Dirree Dawwaa irraa kiiloomeetira 25 kan fagaattuu fi karaa Hararitti kan argamtu Adaleetti mana barumsaa ijaaree ture. Manni barumsaa kun masgiida isa jedhamee beekama. Sheek Bakiriin bakka deeme hundatti dubartii naannoo sanaa haadha manaaf godhee fuudhaa akka ture dubbatama. Kana keessaa haati manaan isaa 11 ni beekamu. Haadha manaa isaa 3 irraa ijoollee 18 qaba ture. Dhiira 13 fi durba 15. Haadha manaa baay'ee haa qabaatu malee Sheek Bakiriin seera fuudha Musliimaa eegaa ture. Si'a tokkottis haadha manaa 2 ol hin qabu ture. Bara dulluma isaa keessa ammoo haadha manaa 1 qofa qaba ture. Yeroo kana barreeffama afaan Oromoo fi afaan Arabaa baay'ee barreessaa ture. Sheek Bakiriin qubee afaan Oromoo ittiin barreessan haaraa bara 1956tti iddoo Haagii Qomee jedhamutti uume. Sheek Bakiriin qubee kana uumuuf gara naannoo dhaloota isaatti deebi'e. Kunis qondaaltonni mootummaa afaan Oromoon qubee kan biraan dhiisii qubee Saabaatiinuu akka barreeffamuuf gonkumaa kan hin barbaanne waan turaniif hojii isaa icciitiin hojjechuu ta'uu hin oolu jedhama. Egaan hordoftoota Bulloo Entertainment seenaa Sheek Bakir Sabaloo irraa akka barattan abdii qabna. Torban immoo seenaa goota biraadhaan walitti deebinaa. Amma torbaniitti nagaadhaan tura. Barruudha buunaafa saba saayyaachise unkura barnoota sabaloo renu dalchise.